Hi guys, welcome. Magana ganda ibtani gara channel kootti dhuftanii isin jedha. Guyyaa kana mukaan isiniif qabadhee dhufe bilbila amma guutee isa rakkisuuf furmaata kan isiniif kennuuti danda'u waan ajaa'ibaa tokko isinitti agarsiisa. Baay'een keessan egaa akkuma beektanii yeroo ammaa kana bilbilli keenya sababoota garaagaraadhaan nu jalaa guutuutii ni danda'a jechuudha. Sanaaf furmaata kan ta'uuti danda'u karaa salphaa fi bareedaa tokkoon isinitti agarsiisa jechuudha. Gam bilbila keessan irra faayiloota barbaachisnee fi bilbilli keessan akka inni jeeqamu kan godhan hunduma isaanii salphaatti kan isiniif qulqulleessuuti danda'u siistama bareedaa appilikeeshina professional ta'e tokkotu jira jechuudha. Appilikeeshinichi kunoo akkuma agartan isa kanadha. Proonsaa qarshiidhaan kan gurguramudha jechuudha. Free isaa yoo barbaadan immoo Play Store irraa buufachuuti ni dandeessu. Namoonni professional isaa fayyadamtanii fi free isaa fayyadamtan garuu tajaajila argatan irratti wal caala waan ta'eef viidiyoo kana hanga xumuraatti ilaala. Tolaan isa qarshiin bitamu kanan isiniif kennu ta'a jechuudha. Akkuma agartanii doolaara 3 oliin gurgurama jechuudha appilikeeshiniin kuni. Garuu viidiyoo kana sababa daawwattaniif qofa tolaan bilbila keessanitti gadi buufachuun itti fayyadamuuti ni dandeessuun isinin jedha. Appilikeeshinii ani isin barsiisuu kamiiniyyuu daawunloodii godhachuu yoo barbaadan barreeffama viidiyoo daawwachaa jirtanirraa aluma tokko qofa xiqqoo qofaadha jechuudha. Akkuma agartan description jechuun iddoo kanadha. Aappii as tuqaa buufadhaa isinin jedha. Liinkii kana yoo tuqxan weebsaayitii koora isin geessaa daayirektii bilbila keessanitti daawunlood bakka jedhu dhumarraa ni argattu waan ta'eef tuquudhaan bilbila keessanitti gadi buufachuu ni dandeessuun isinin jedha. Maqaan appilikeeshinichaa SD Meediidha. Garuu Play Store irraa kan argattan free isaa qofaadha. Proonsaa karaa nama isiniin jedhee gadi buufama jechuudha. Kanaaf egaa isa free ta'e dileetii godheen Pro isaa bilbila koorraatti instaalii godhachaatiin jira. Sababni isaa daawunloodii godhee waan hin jiruuf jechuudha. Maknoo akkuma agartanii instaal ta'ee dhumeeti jira. Kanaaf open nan godha. Itti fayyadamni isaa baay'ee tokko salphaadha. Bakka kanarraatti mallattoo kanarra ni tuqxu jechuudha. Next ni gootu. Ayyamanii kennituuf allow ni jettu jechuudha. Haala kanaatiin hunda isaa permission yookiin ayyamanni isin gaafatu hundumaa laachuufiitii qabdu jechuudha. Akka gaariitti akkana isiniif hojjetuu fi dirqama allow godhaan isin jedha. Sababni kun kana ta'eef bilbila keessan irra deemee jechuudha. Wantoota duplicated ta'an fakkeenyaaf faayiloota garaagaraa viidiyoowwan imeejii garaagaraa wantoota baay'ee jira bilbila keenya akka isaan jeeqaman akka inni dafee guutu kan taasisan sana hundumaarraa bilisanuuf godha waan ta'eef ayyama argachuu qaba. Achi booda kunoo akkuma agartan egaa haala kanaatiin egaa iskaanii naa godhaatti jira jechuudha. Yeroo muraasa qofaa eegdu baay'ee tokko aktiiviidha jechaadha Proonsaa. Bilbila koorraa kanaan duras removii godheetu hin ture jechuudha faayiloota nan barbaachisne. Kanaaf kan koorraa hin baay'ata jedhee yaadu. Egaa kan keessan irra faayiloota hin barbaachisne hedduun jiraachuu danda'a. Amma fakkeenyaaf kun kan irratti hafeeti jiru gara GB tokko olii irratti hafeeti jira. Bilbila koo kan jeeqaa ture amma free naaf ta'a jechuudha. Kanaaf dileetii nan godhachaadha. Isaan kun hundumtiyyuu nan barbaachisan waan ta'eef dileetii gochaa jira argaa jirtu jedhee abdii guddaan qaba. Kanaaf egaa isinillee isteeppii koo kana hordoftu jechuudha. Baay'ee tokko salphaadha. Okay, amma immoo siitingii barbaachisaa tokko isinitti agarsiisa. Harka mirgaarraa isaan kana hundumaa argattu jechuudha. Siitingii baay'ee qaba appilikeeshiniin kun baay'ee kunoo as keessaa kan isin filattan duplicate kan jettu ishee kana jechuudha. Kana al tokkootiif tuqaa. Kana al tokkootiif yeroo isin tuqxanii siitingii ajaa'ibaadha kuni. Sababni isaa maaliif bilbila keessan irraa hanga GB 2-3 iddoo free isiniif argamsiisuutii kan danda'udha. Yeroo isin isa tuqxanii direct kunoo akkasiin iskaanii gootaniif isin gaafata iskaanii isiniif godhachuudha. Amma percentii 100 guututti inni hedduu amma kunoo iskaanii naaf gochaati jira. Wow baay'ee tokko nama ajaa'iba. Sababni isaa kun akkuma agartan GB 140 free iddoo naaf kenneetii jira jechuudha. Kanaaf egaa kana hundumaa kiliinii gochuudhaan yookiin irraa balleessuudhaan salphaatti bilbilli koo kan free ta'ee hin jeeqamnee fi iddoon haaraa akka naaf argamu bilbila koorra taasisuutii nan danda'a jechuudha. Haala kanaatiin fayyadamtanii egaa bilbila keessan yerootti qulqulleessuu hin dagatinaa. Dileetii gochuus hin dagatinaa akka iskaanii gootanii xumurtanii amma kun akkuma agartanii dileetii gochaatiin jira. Faayidaa 900 wayiidha jechuudha. Kan uumaa kan waa tokkoon fayyadamnedha jechuudha. Hundumti dileetii ta'aatii jiru jechuudha. Kanaaf egaa haala kanaatiin bilbila keessan qulqulleessuutii ni dandeessuun isin jedha hordoftootiyyaa baay'ee tokko kan isin tole egaa abdii guddaan qaba. Wow, kunoo iddoon free ta'e GB 141dha. Kana fakkaataa jechuudha. Egaan appilikeeshiniin kun siitingii baay'ee qaba isin jedheetiin jira. Proosaa ta'ullee bakka kanarraatti ilaaluutii ni dandeessu jechuudha. Gubbaa kanarraatti Pro akka ta'e agarsiisaati jira jechuudha. Vershinii isaa wajjin kana fakkaataa jechuudha. Kanneen angoonaa viidiyoo kana laayikiin godhin jirtan laayik gochuudhaan hiriyoottan keessan biroof illee hin fayyada jettan yoo yaaddan sheer godhaatti chaanalee kana jajjabeessaa isin jecha yeroo taanee deemnee gargaarutti yaada qabdan koomentii irratti nuuf barreessuu hin dagatinaa. Mastiin bye bye.